Eessatti naaf taate harka kee lakkaa'adha karoora koo keessa. Hin burjaaja'u deemsi koo gara mi'eessa jedhee sammuu koo hin qoru ati na keessa. Eessatti naaf taate harka kee lakkaa'adha karoora koo keessa. Hin burjaaja'u deemsi koo gara mi'eessa jedhee sammuu koo hin qoru ati na keessa. Sana ga'uun na kee amanadhe adeemsa koo egeree fudhaama koo. Narkaan badu karaa jireenyaa si argadheera galma koo. Jirta markaba koo keessa jirta. Jirta koo keessa jirta. Jirta ati mana koo keessa jirta. Jirta ati koo keessa jirta. Argaame qilleensa duwwaa fagoote akkana qullaan deebine. Isa na jijjiiru humna kee malee ani kan biraan argine. Boriifis abdii koo galmi jireenya koo galgala. Ija koo kaasee ana lafa kanaa ani gara kee ilaala. Jirta jiruun koo keessa jirta. Jirta abba. Jirta karoora koo keessa jirta. Jirta ati. Jirta jireenyi koo si ilaallata jirta na keessa jirta. Jirta ati waldaa koo keessa jirta. Jirta ati biyya koo jirta. Jirta ati lammii koo jirta. Si lakkaadha ati jirta. Haleluuyaa. Nasena madura labadia. Emarraba jina mukurraba shinabadia. Eessatti naaf taate harka kee lakkaa'adha karoora koo keessa. Hin burjaaja'u deemsi koo gara mi'eessa jedhee sammuu koo hin qoru ati na keessa. Sana ga'uun na kee amanadhe adeemsa koo egeree fudhaama koo. Narkaan badu karaa jireenyaa si argadheera galma koo. Jirta markaba koo keessa jirta. Jirta koo keessa jirta. Jirta ati mana koo keessa jirta. Jirta ati koo keessa jirta. Argaame qilleensa duwwaa fagoote akkana qullaan deebine. Isa na jijjiiru humna kee malee ani kan biraan argine. Boriifis abdii koo galmi jireenya koo galgala. Ija koo kaasee ana lafa kanaa ani gara kee ilaala. Jirta jiruun koo keessa jirta. Jirta abba. Jirta karoora koo keessa jirta. Jirta ati. Jirta jireenyi koo si ilaallata jirta na keessa jirta. Jirta ati waldaa koo keessa jirta. Jirta ati biyya koo jirta. Jirta ati lammii koo jirta. Si lakkaadha ati jirta. Haleluuyaa. Nasena madura labadia. Emarraba jina mukurraba shinabadia. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisee Waaqayyoon kadhanna. Isaayyaas 43 lakkoofsa 2 kaasee. Macaafa raajicha Isaayyaas 43 2 kaasee. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ansi wajjin jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Ameen. Kun kadhannamee akka Waaqayyootti dubbatuuf. Haleluuyaa. Akka keef jirra. Haalli afaan bada qilleensa keessatti
nurraa dhufu gargaarri wajjin ta'e gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isa inni ani si wajjinan jira isa ni jedhe kan mee Waaqayyo anaa wajjin jira jedhaa dubbadhaa. Jiraachuu Waaqayyo dubbadha. Waa'ee jiraachuu Waaqayyo presensiin namaa argamni namaa yeroodhaaf ganama yoo mul'ate sii jira yoo jedhe xiqqoo siqee nama gana haala irratti hundaa'ee nama gana. Presensiin gooftaadha Waaqayyoodha sa'aatii 24 isa hin mufne isa hin mudukne isa hin dadhabne gaafa hundumaa isa nama eegu gaafa hundumaa isa namaa wajjin jiraatu. Sa'aatii akkam akkamii kutaa kana keessatti Yaaqoobitti gaafa dubbatu yeroo ati bishaan itti seentu ani maal godhe sirraa godhe karaa biraa dhabaa ati achiin kottu jedhe maal jedhe ani si wajjin yeroo bishaan fidittu ani yeroo ati bishaanitti seentu ani si wajjinan jiraa jalqaba kanarra jiru ani si wajjinan jira bishaanitti gaafa seentu iddoo inni namaa wajjin jiraate moo maaltu ta'a achuma garsiqee inni iyyuu si fuudhee sana gumiti dhaansaa'e iddoo Yesuus namaa wajjin jiru iddoo Waaqayyo namaa wajjin jiru hamma qilleensi wajjin jire hamma buusee galaanni iyyuu hoomachaa isa nama fuudhee darbu hidda of namaa eeggata galaanatti. Waaqayyo namaa wajjin jiraannaan isa si wajjin agrimentii uume isa si wajjin walii galee jiraachuu danda'u isa afaan hin qabnetu si wajjin tasmaamee jiraata. Waaqayyo si wajjin jiraanna waanuma afaan hin qabnetu darbi yookiin achitti bu'uu danda'u jedhee si dabarsa. Waaqayyo namaa wajjin ta'uudha inni guddaan tuuta keessa mirgaacheef qaba. Si wajjin jira Waaqayyo si wajjin jira Waaqayyo inni afaan hin qabne iyyuu darbi si jedha sirratti afaan baafata jedhan sirratti garaan koo na amana sammuun kootu kanatti na amana barana karaa waan didaa keessa karaatu jira. This is the place of presence of God. Presence Waaqayyooti jiraachuu Waaqayyooti humna Waaqayyooti Waaqayyo si wajjin jiraannaan abidda si dhagaa galaana si dhagaa alagaa si dhagaa biyya si dhagaa namni kanaaf Waaqayyo na wajjin jira jedha. Bara sana kaabboorraa qilee keessaa nama baafata. Bara sana utaalaa deemtanga jiraachuu hin danda'amu. Namoonni baay'een waa baay'ee himatu lafa kana. Ani iddoo akkasiitii kanan qaba fira akkasii qaba yaa akkasii qaba nama akkasii waa baay'ee himatu namoonni baay'een biyya lafaa kana keessa. Har'a isa si wajjin jiru tokkicha iddoo kaasii qabu. Waaqayyo si wajjin jira. Balbalaatu ofirra gaddeessatti isa si oowwaatu Waaqayyo si wajjin. Si wajjin jira. Yoo bishaatti si wajjin jira. Al tokko tokko yeroo murtii beeka namatti jigee lafa lixaa wallaalan garatti goramu gaafa wallaalan firruu alaga firruu dhiiga dhiigni iyyuu nama kaadha. Akkana namatte lafarra jiraachuu kee hin beeku jedha gaafa rakkinni gamaa gamanaa namatti qilleensu
Turan tapi sama dia mau aku na dabalai lah ka. Atau mau bidik tai nanti ni tak kau nanti tu be. Mana heta nanti dua koti nama cuma kaca dia manjat. Kalau koran nama cuma kaca dia mah. Wah tidak mungkin cuma kiko ada betul sendiri rupiah wah tidak tu iya satu kama jawa. Iya wah saya nama cinta cora tu kama jawa. Iya wah saya nama cinta saya pada bijak tu orang jawa. Sirati atap. Yesus ini nanti sirati atap ya. Nuwa jijirat Tuhan kayo. Amen. Galana ko pamiti watiti. Gasikes abinti. Arabi sa kay kaman. Hikubat tuwatyan. Amen. Abinti. Abinti. Tikko masyero na matibu ang mamakagogari bachisu beto. Abinti kesa yang mulito. Singubatu, yang dikira singubatu, ada sa singkabatu kan jalan kita sekian. Harta, nama humnai jile tokorra, haluan jile tokorra, nama olah saya, nama lefot warawa mereka nak katunarkan. Yo nama aman warga. Namni aman jira. Namni aman jira. Ada suatu wa kayu jira sarang kengke. Kupin ko bisa ke sawah bisa sama. Ada hoji ala tewa ini bayar kan. Ada kota buku tewa. Ada ke sawah ini tu di mana tora galeto. Sekarang tiga langkah nama. Jirachu wake samuke sana manera tana. Guyana warwa masri tidur pada guyya fate. Ifa kesa ka wake masri tidur kana kesa yusha kinaira. Amen. Har kasa yusha kina. Fasa diktabi sanirat. Daud watu kote. Ali kuniye. Bawadu kana sadat sa kesa yorade. Jemaah mana tidak wajib orang saudara mungkin. Mali, malu lawan sawat. Dia wak ayo jun. Bukan kisah dapat dari tu birai kawan. Yang tu kisah dapat dari saudara kawan. Warika, wariwat ayo jun. Wariwat ayo jun dapat. Dah sudah terkena terlibat. Uleket apa terkena tu macam jabeswe. Uleket apa terkena tu. Najat jabes. Ayah bawadu kana salat sakit sedebu yo. Nama saudara abu bitian. Nama birratu bitian. Nama yadda bitian. Kesa karora sakit salam liwat ayo nakate. Halayya dua kali tidak patah kesa dia mata. Jika pinapalo lihat dekai sesertinya pada kesa bayanata. Namni dua sabrak kina wala sama kesa nama tewa kayo lakat. Abrasan jana riasan jane. Anda mataganya kamu jana nama kastan jane. Namni wa kayo lakate. Biya impate jana bega tabe kesa jine biasa. Ruta kesa jana tika masa gale jini biasa. Masa Yesus Kristosi jana jual ayo tina raja kabe. Ulas kene pada bega sa jine biasa. Ulas alpina bega bega sa ulfina ilani. Ulajeka bega sa apiga ilani. Ufia piba tugara kedu fera. Sirika tugara kedu fera. Ako pinati wanga yoga. Yesus Kristus kanisa tuera. Harajila bara-bara michuani fulura fratene kurumiki. Yero kamo amon sisan. Bagan nalat. Tinno siya ubjaja. Bagman nalat di daw tinubada. Warri torbe kana gabba turtan ofra kasa dafati haka ofra bagan nalat di da. Haleluya. Amen.
sarara ala godha yeroo baay'ee seexanni abdii kuchisiise. Isinitti dubbadhee irratti fakkaata isteejii kanarra dhaabadhee gwaaddanyaa koo jimma chooftuu tokko achi adiraasha dudduuba deemna turre. Machaa'ee jira baay'ee quuffate jira gwaaddanyaa koo tokko wajjin deemna hin beeka ture mucaasa machaa'u kana beeka ture. Ati gurbittiin anaa hamma yoomitti machooftaati digisti jedhee arrabsa innaa ati warriitti na beektaafi ati torbee sammata torbee waldaa dhaqeera jedhe machike taetu this one real torbee sammata torbee waldaa dhaqeera jedhe. That means hilla kaataa jechuudha sagaa amma waa'ee machooftutti gadi gateessa ishee waldaa dhatte lakkaattu na dhibbe hamma rakkinni sitta jabaatu haalli ati keessa jirtu abdii siimsiisuu haditu goguu keetti iyyuu si ulfaatu guyyaa ati waaqayyotti waa himatte dura keetti hin batin si wajji jiraachuu isaa isaati si garsiise waaqayyo amanamee iddoo sana si jira. Dhuguma kondishinaalii miti jaalalli isaa waan ta'eef jaalala isaatu kondishinaalii miti haala irratti isa xiyyeeffate miti. Ammatu namni shan jaan akka mana murtiitti namni sadii afur yoo ragaa ba'e murtiitti kennisiisa ragaa baccisaa yeroo fudhatee tokkicha yoo dhiibeyyuu hinumaa hidhamaa jechuudha namni itti bu'ame. Inni hankeenyaa kun garuu utuu warri badiisa keenyaaf caba keenyaaf ragaa ba'an baay'een boolla du'aanii keessatti awwaalamnu sana keessa balbala naannaanitu isaan dhaabatanii ragaa meeqa baaniitu ni mucaa kooti isheen dhala kooti isheetti gatiin ba'eera dafqa dhiiga kooti dhuunfaa koodha jedhee dhufarmuudhaaf waaqa isaati digdamii afur loratti waa'ee keenyaaf tuurrayi waaqa yeroo hundumaa haala isa murteessi nu wajji jiraachuu isaa duuba hin deebine rifeensa mirgaa ol qabaatee ati ana wajjin jirta'edha waaqa Bueno, ni nyaata nu galfatisa isa nu ooleef hin dagatamu wajjin jira waaqayyo qabu waaqayyo ulfaata. Guddina waaqayyo waa baay'eetti argama. Feesbuukaan telegiraamiidhaan tiwiiteriidhaan akkasumas waatsaappiidhaan paastookiidhaan tajaajila adda addaatu gaggeeffama qilleensa kanarraa ijoolleen nu dhaggeeffachaa jiru ammallee. Tajaajila ta'u keessaa wanti baay'ina ajaa'ibe kaleessa fuula feesbuuka keenyaa galgala liivii tajaajilaa turre. Baay'ee obboleetti cinqabdu tokkotu turte. Obboleetti baay'ee cinqabdu tokko waa'ee hojii jiraachuu waaqayyo wanti konfirmi nu godhu waa baay'eetu jira. Baay'ee cinqamti ani moo dadhabeera yeroo sa'aatti sagaleedhaan tajaajiluu hin dandeenye. Booddee isa qofayyuu mini ishee dhumti mataan ishee dhukkubni humnaa ol waan itti ta'eef sagalee manaa keessee naa kadhadhaa jechuudha dhabdee miseejii barreessi turte. Toora tokko kan caalle maqaa Yesuusiin fayyadee man barreeffamaan hin barreesse. Fayyadee barreeffama barreessee ergeef waan nama ajaa'ibu sa'aatii sanaa jalqabe. Waaqayyo wajjin jira. Waaqayyo na wajjin jira jedha. Akkani nama waan ta'eef dadhabee humna si buusuu na danda'a inni bara baraan sirra jiraatu jira waaqayyo. Inni bara baraan mo'atee jira waaqayyo. Dhugaatii sana yerooni fudhadhutti baay'een ajaa'ibsiifadha. Maaliif utuman taphadhee bakka siif hin hojjedhu reekee hagalee waaqayyo yoo barbaade qilleensa yoo barbaade lafa jala yoo barbaade karaa galaana jala lee ta'uu karaa hin dhabnu ijoollee isaaf kan jedhu itti amane. Obboleettii sana irra goree waaqayyo wajjin jiran jedhee maaliif anillee haalaan daangessee keessaa cufee galeera. Haalaan daangessee keessaa fuudhee galeera. Garuu inni isheen amanatte jechaanii dadhabbii keessa taa'ee barreesseef sana keessaan ta'etu humna ta'ee fi fayyisee waaqayyo. Sana dhagaa bu'ee ba'ee nama wajjin ba'u. Hiriyaan nama dadhaba, firri nama dadhaba, aantiin nama dadhaba. Inni gaafa hundumaa nama dadhabu nu wajjin jira waaqayyo. Nu wajjin jira waaqayyo. Nu wajjin jira waaqayyo. Nu wajjin
sodaa keessaa muka abdii isaanii isa ta'e ilaalu malee. Gaafa hundumaa jabaannee na wajjin jira Waaqayyo humna jedhu haala dhufee nu dhawu keessa dhaabannee yeroo hundumaa warra Kiristoosii wajjin bu'anii ba'an akka taanu gooftaan humna isaa nuuf haa kennu. Buloonni keenya biyya bakkee nu hordofaa jirtan har'aa jalqabee suuqa yaaddoo balbala sodaa qilleensa dhibbuu kee keessatti harki si biraa hin hafu. Harki Waaqayyoo si wajjin jira. Yoo amantan sa'aatii kana jalqabee jawwee qaalluu toshaaf matatii adda addaa gidduutti maqaa Yesuus Kiristoosiin nama mataa baafatee jireenya haaraa arge ta'i maqaa Yesuusiin. Yoo bakkee biyya baatee sanii hordofaa kan jirtan sa'aatii kana jalqabee